kabajamtootaaf hordoftoota YouTube channel keenyaa kan taatan warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel kana subscribe godhuudhaan maatii channel keenyaa ta'aa isiniin jenna. Qayyoon isin asirratti argitan kun guyyaa cidha isheen sababa jaalala isheetiin lubbuu ishee dhabdee jirti. Egaa akkuma beekamu dubartoonni Oromoo yeroo baay'ee waan kana hojjechuun isaanii bakka hedduuf yeroo hedduutti ni yaadatama. Egaa mucaan tun jaalalleen ishee akka ishee sobe nama ishitti dhiyaatutti himtee jirti. Jaalalleen ishii akka ilmaan lama qabu namoonni odeeffannoo himaniif achumaan mucayyoon kun summii dhuguudhaan addunyaa tanarraa boqotte. Egaa namoonni addunyaa dhumtu kanaaf jedhanii lubbuu isaanii dhabuu jiran lubbuu keessan of eeggannoo akka gootan isiniif himama. Asumaan erga gabaabaa tokkoon isinii dhaamam akka dubartoota Oromoo itti dubartoonni Oromoo yeroo hedduu of eeggannoo cimaa godhaa. Kana beekamu YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan asumaan nu waliin turaa isiniin jenna. Akkuma beekamu gaa mucayyoon kun cidha isheef guyyaa 4 qofti osoo hafee gammachuudhaaf jedhanii utuu eegaa jiranii lubbuu ishee dhabdeemu. Egaa akkuma beekamu osoo maatiif firri isaanii gammachuuf guyyaa gammachuu isheetiif dhaabbatanii jiranii gadda isii dhaga'uun baay'ee mataa nama raasa. Akkuma beekamu gaa maatiif hiriyootaniif fira isheetiif baga maatiif hiriyoottan isheetiif akka nagayaan egaa kanatti aansuudhaan maatiif hiriyoottan isheetiif gadda kanarraa nagaya akka tahan isiniif dhaamnam. Kanan jedhu namichi intala kana akkana godhee akka biyya alaatti baafatee jiru odeeffannoon nu qaqqabee jira. YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna.